Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya biyya alaaf biyya keessaa egeree miidiyaa YouTube daawwachaa kan jirtanii nagaan keenya kabajaa bakka jirtanitti isiniif haa ta'u. Nuyi maatiin egeree miidiyaa kan argamnu magaalaa Naqamtee ganda Duwwaa lama naannoo Dargii jedhamuttidha. Sababiin nuni har'a asitti argamneefis maatii harka qalleeyyii baay'ee jireenya isaanii kan nama gaddisiisu daawwachuudha kan nuni dhufne. Iyyaafannoo hedduun dura kan lafa kana dhufne keessattuu mucaa xinnoo umurii waggaa 8 ta'e haadha isaa akkoo isaa kadhatee magaalaa keessa deemee kan inni nyaachisu ishee wajjin kan inni jiraatu. Egaa mee garuma isaattiin isin dabarsa maal akka ta'e akkamitti akka akkoo isaa kana gargaaru nutti himaa jechuudha. Tolee obsa amma waa akkamitti akka akkooki gargaartu akkamitti akka kadhatti akkooki kana nyaachistu maal akka nyaatani nutti himtashi. Kan takko gargaaru yemmuu kun fabrii dama faargadde hojii deemee shakkalate bitee galee akkoo wajjin nyaadha. Eshi biddeen bitee galtee akkooki wajjin nyaatta. Amma namoota baay'eedha kan jiru nama baay'ee kadhatta. Asti nama meeqatu siif kenna sidhaaf nama hammamtu si gargaara namni si hari'u hin jiru namni si rukutu hin jiru maal faasiin jedhu nama sadii afur caalaan allaatanii walii kaan immoo deema siiti raqee alaaf abbaa galkaa fudhaduunaan jedhanii duukoo keessan adiitanii na boosisu. Manatti gala. Tole gaafa isaanii oddukee keessa si dhiitanii gaafa isaanii si harrabsanii maaltu sitti dhaga'ama? Haala qofa abbaa koo yaada dhaqa. Tole obsa amma mana kana keessatti akkoon kee akkuma ati jettee ijji ishee hin argu. Ijji ishee hin argu. Nyaata eenyutu hojjeta mana kana keessatti? Anumatu hojjeta. Sumatu hojjeta? Nyaata hundumaa sitti hojjeta? Maal faa bitteedha kanatti galtuu manatti galtee hojjettu? Shunkurtii faa, qaariyaa faa, shiroo faa, dinnicha faa biteen gala. Kichii kasala faa biteen gala kasala faa qabsiisee akkoo hojjetee nyaachisa. Yeen namni naalaatu dhimma immoo firfaarii yeen argadhee firfaarii nyaannee bulla jedhamne immoo dhiisnee bulla agabuma keenya bulla. Gaafa argattanii nyaattu gaafa dhabdan immoo hin teessu jechuudha. Amma gaafa dhabdanii ooltan faa beeloftee maaltu sitti dhaga'ama ammas? Haaduma abbaa faa tokko yaadatte faa. Tolee obsaa mana barumsaa hin galle? Galeera daftariin qabu, boorsan qabu, biiriin qabu. Garuu mana barumsaa galteetti? Galeera heena. Hiriyoota faan qabdu amma hiriyootiif keefaa gaafa laaltu warra mana barumsaa baratan sitti maaltu sitti dhaga'ama? Walooti qommootti itti faana arrabsu beedala kadhattuu faana maan jedhu. Kas jedhanii si arrabsu? Heena. Sitti maaltu sitti dhaga'ama? Maaf abbaa koo yaadatte faana. Tolee obsaa gara biraani bakkee bulteen beektu miti? Lakki. Bakkee akkoo kee dhiistee bakkeen bultu? Heena. Namni yoo si kennamu qarshiima guddaa yoo si kennamu meeqaatti si kenna? Qarshiima 10 faana laataa 50 caalaa fuudheen galu. Walumatti kadhattee achi biddeena bittaa timaatimii faa bittaa gara biraa maal faa bittaa? Timaatimii faa qaariyaa faa shunkurtii faa. Nyaata hojjechuu eenyu si barsiise? Akkoon koo yeroo ishee argu ishee jalaan baradhe yeroo waggaa 5. Gaafa sana waggaa 5 turte jechuudha. Waggaa 5 kaastee nyaata hojjechuu jalqabde? Akkoo koo jaalatti baradhe. Waggaa 6 faa. Haadhi koo immoo waggaa
yeroo waggaa afurii duute abbaan koos. Tole nyaata erga hojjechuu jalqabdee waggaa meeqa ta'eera beektaa? Tuun waggaa 8 guutuu waggaa 6. Nyaata hojjechuu jalqabdee jechuudha. Shunkurtii kukkutaa beektee? Intini buddeena sirra keessee ittoos hojjettee ofuma keessanii nyaattu? Inni gara biraani obsa mana fincaanii faa qabdu? Inni fincaanii keenya boollala jalaa ta'een jalaa caccabee kushiinaan keenya immoo qorqorroon saamaas gadi dimbisa. Bokkaatu isin jalaa rooba? Ibsaa faa hin qabdanii, bishaan faa hin qabdanii, akkamittidha kan isin argattan bishaanii, ibsaa akkamitti jiraattu? Tayi qorraasii dhangaasii bitannee gallee bobeeffanne. Maaloo bishaan immoo anatu dhaqee lagaa fida. Amma gaafa gaazii faa hin qabne maal gootu dukkanuma keessa teessu? Gaazii dhabdanii beektu? Guyyaa tokko bichaayyuu mini guyyaa baay'ee. Dukkanuma keessa bultu? Biddeeyee jiraate immoo bishaan inni dhugaasiiteef waan itti nyaannu hin qabnu gochiteef yaadeennu. Amma eessaa faatti deemtee kadhattaa? Akka kaampaasii faatti. Miillumaan deemtaa? Miillumaan deemtee kadhatta? Amma kaampaasitti miila keedhaan deemtee kadhattaa? Saatii meeqaatti baatee saatii meeqatti galta? 5 ba'ee 8 faatti hin gala. Nyaata saatii akkam nyaatta? Saatii agabullaa kan bakkeedhaan nyaadhu. Akkuma wajjin nyaadhamee bitee galee bakkeedhaan nyaadhu. Bakkeedhaan nyaattu? Yooma bakkeedhaa firfaarii faa argatteeyyuu bakkeetti? Jala kaa'addee waa shakkaladha malee bakkeetti nyaadha. Saatii akkamidha kanatti baatee kadhattee saatii akkamimmoo nyaata nyaattu? Ganama faa ciree faa nyaattani miti? Ciree nyaattu? Ciree qotiima nama fanna xiqqoorraa nyaanni amma fannaa gargaarammoo ganammoo nyaanna. Malee guyyaa faa nyaattan? Tole egaa obsa amma utuu mana barumsaa galtee daftara bitattee peennaa bitattee boorsaa bitattee mana barumsaa galtee sirriitti barumsa kee barattee kadhachuu dhiistee sitti tola? Sitti tola miti? Maal faa ta'uu barbaadda amma yoo gaafa guddattu? Dooktarii. Dooktarii ta'uu barbaadda? Utuu birrii baay'ee argattee birrii baay'ee utuu argattee maal goota amma birrii sooromtee nama guddaa utuu taate? Akkookof mana faa ijaalee qodaa faa TV faa televizyiinii faa gashannaa biliimmoo sharaaf immoo akkookof laata. Jara biraa maal gochuu barbaaddatu birrii baay'ee faa argattee? Bakka lama akkookoodhaaf fayyaa bitee caammaa bitee mana akkookof ijaarsiisee gibbii akkookof itti gashee barbaada. Tole egaa amma utuu birrii argattee akkas gootaa jechuudha. Amma utuu warra akka kee rakkatan faan gargaartuutu birrii baay'ee argatte? Nan gargaara. Gargaartaa jechuudha. Tole egaa daawwattoota keenya akkuma dhaggeeffachaa jirtanii mucaan kuni amma danda'u haasa'eera. Jireenyi isaan jiraatan jireenya baay'ee nama gaddisiisudha. Qodaa mana isaanii akkuma ilaaltanii iddoo isaan ciisan akkuma ilaaltanii waan isaan nyaatan illee baay'ee waan nama gaddisiisudha. Egaa baay'een keessan isinitti dhaga'ama jedhee yaada. Namoonni baay'een rakkina kana hin argine. Namoonni baay'een iddoo gaarii jirtu, wanta gaarii irra ciistu, nyaata gaarii nyaattu, uffannaa gaarii uffattu.
keessumattuu namoonni magaalaa Naqamtee keessa jirtanii manumti akkasiillee jira jettanii waa yaaddan natti hin fakkaatu. Garuu kunoo maatiin kun rakkina kana fakkaatu kana keessa jiru. Baay'ee rakkina nama gaddisiisudha. Mana fincaanii hin qabanii, bakka itti nyaata bilcheeffatan hin qabanii. Akkuma kana akkuun mucaa kanaa iji isaanii hin argu. Kan gargaaru mucaa kanadha. Egaa viidiyoo kana ilaalaa kan jirtanii baay'ee akka isinitti dhaga'ame abdii guddaan qaba. Tolee, maqaan keessan eenyu jedhama? Maqaan koo Aragaash. Aragaash eenyuti? Aragaash taa'ee. Eshi aadde Aragaash abbaan warraa keessan hin jiru? Hin jiru. Hin jiru. Isin irraa du'aniiru? Hin du'ane. Erga du'anii waggaa meeqa fixaniiru? Waggaa 10. Waggaa 10? Waggaa 17. Tolee, walumaa galatti ijoollee meeqa qabdu isin? Ijoolleen an du'e 5dha, kan jiru immoo 7dha. Maqaa isaanii immoo isinitti hima yoo na barsiisettan. Egaa ijoolleen isin irraa du'anii isin jalaa du'anii 5 akka ta'e nutti himtanii jirtu. Maqaa isaanii sirriitti nutti himuu dandeessu? Maqaa ijoollee isin jalaa du'anii? Beenyaarraa ka'ee Sannabuudha. Daayituudha. Bariiteedha. Kuulaniidha. Tolee, beenyaan maal ta'edha kan inni du'e? Akkamitti du'e? Jawwee tafuufee utuu narmoodhu, utuu wanni aannan jabana durii aannanii yommuu ilmanii kaanii bidiruun jira, bidiruutti nam'a. Buna qalaa yoo qalame achi keessa kaa'u. Garuu yoo isin hin beektan ta'e warri keessan beeku. Isatu arraabuu mucaan harmahoodhaan afuufee. Tolee, daadhituu isheen lammaffaa immoo maal taateedha kan isheen duute? Dhukkubsatanii numa abbaan narraa duunaananii qoonqoodhumadha. Dhukkuba qoonqoomaan du'an? Gara biraa ilaa si'a sana humna qaba. Astamaariidhaan nan astamaariidhaas hakiimiidhaas buddeenan toshaa waxii waxaa yommuu isaanii jiranii hin nyaatu, yommuu isaan narraa qayyaramanii qoonqoodhuma kanaan ijoolleen duute na dura. Daadhituun qoonqoomaa beelaanii beeloftee maduute? Isheen sadaffaa kuulaniin akkamitti duute? Maal hunduma isaanii akkuma ammaattan guddisa'u, akkuma ammaattan mana tamaariin mana kiimiitiin si'a sana fayyaa kooti utuun hojjedhu. Egaa isaaniin qaqayyaramu gidduutti egaa mannis mana kiraayiiti. Kanarratti ijoolleen na jalaa duute. Isheen afuraffaas isheen shanaffaas beelaanii madu'anii? Achi keessaa dhukkuba gara biraadhaan kan du'e yeroo hin jiru? Dhukkuba gara biraan qaban. Dhukkuba gara biraayyuu hin qaban. Beelaanii guyyaa 2 guyyaa 3 bulanii qoonqooma dadhabanii du'an? Abbaan isaanii erga narraa du'e gombiif gombisaadha hammaarree kennina. Waa hedduu hammaarree kadhatootaa fi dhadhaa bassaa qococa irra buuseen kenna yommuu kadhatoonni dhufan. Erga abbaan isaanii du'e immoo akkasitti rakkadhe ijoolleen qoonqoodhumaan malee dhukkuba gara biraa hin qaban. Waan baay'ee nama gaddisiisudha. Warri lubbuun jiranoo amma maalirra jiru? Maal hojjechaa jiru? Namni achi keessaa qabeenya qabu hin jiru? Namni maatii dhaabbatee gaa'ela dhaabbatee namni iddoo gaarii jiru hin jiru? An qabeenya qabu iyyuu hin jiru. Qansiiraanuu hojjetu gaafa argatan qansiiraanuu fira ta'e kiraayii manaa utuu baasa. Qansiiraanuma sana hojjetu kiraayii manaa baasa. Akka odeeffannetti ijoolleen keessan warri lubbuudhaan jiranillee baay'een isaanii akka dhukkubuudha. Akkamidha fayyummaan isaanii maalirra jira? Homaan jedhani isheen kaan giffaatii, isheen kaan immoo kunuun dhukkubaa jira yuuti. Maqaa isaanii isinii himu? Nutti himaa. Mitikkeedha. Ayyaluudha. Ayyaantuudha. Jaallanneedha. Dirribeedha. Gannatiidha. 7 kan jiru immoo. Tole egaa nuni kan nuni dhufne akka carraa ta'e karaa mucaa kanaadha. Mucaan kun isiniif maalidha? Mucaan inni isin bira taa'u kuni maqaan isaa eenyudha? Akkoodha.
Mucaa kanaaf isin akkoodha jechuudha. Akkoodha. Maqaan isaa eenyudha? Obsaa Busaayyoo. Tolee haadhaaf abbaa qaba. Haadhaaf abbaa eessaa fuudhee ana harmayyuu noone hin qabu. Maal ta'anidha kan duraa du'anii abbaan isaa maal ta'ee du'e? Kintaarosiitu qabee ittiin du'e. Dhukkuba kintaarotii qaba ture. Daawwachaa jirra naannoo mana isaanii. Akkuma ilaalaa jirtanii naannoon kun naannoo mana fincaanii isaaniidha. Isinitti garuu mana fincaanii fakkaachuu dhiisuu hin danda'a. Haadhi keenyaa fi mucaan kun garuu kan isaan itti fayyadamanii mana fincaanii kanadha. Mee hin gaafanna akkamitti akka isaan itti fayyadamanii isinitti gaaffii ta'uu danda'a. Akkamitti itti fayyadamtu mana fincaanii kanatti? Maal egaa akkuma Waaqayyoon konaa godhettanii irra birrimmiin ciccitee fixee akkuma Waaqayyoon konaa godhettan kunoo caakkas fincaanis akkasumatti irra taa'a kunoo bukkeetti kanaan hin ta'a. Eessa teessu? Kanuma ila isheerma kanarra hin taa'e bakkee fincaanis. Maal akkamitti asirra teessu garuu zingata kufuu dandeessu? Maalan godhare attaman godhare waanan godhuun nabe ijoollee ko. Egaa akkuma viidiyoo irratti ilaalaa jirtanii kunoo iddoo kana taa'u jechuudha. Iddoo kana taa'anii asti jalaa caccabee mana fincaanii ture amma garuu idduma kana taa'u as taa'anii mana fincaanii fayyadamu jechuudha. Egaa waan baay'ee nama gaddisiisudha. Baay'ee waan namatti dhaga'amu. Amma keessa jirrutti malee onu iddoo tokkotti mana gurgurannadhaan immoo akkasumas darbee iddoo tokkotti kiraayii baafadhee Waaqayyoof isin na gargaartu. Egaa tolee kabajamtoota daawwattoota keenya kunoo akkuma isaan isinitti himachaa jiranii abdii gara biraa hin qabanii abdii naa taatu isiniin jedhanii isinitti himachaa jiru. Egaa nutis maatiin Egeree Miidiyaa gama keenyaanii viidiyoo kana hojjechuudhaan akka isin bira dhaabbattanii fi gahee keenya baachaa jirra. Kana malees deeggarsa finnee dhufneerra deeggarsa kana hin kenninaaf jechuudha. Gamanumaan gara sanattiin isin dabarsaa nu wajjin tura. Egaan kabajamoo jaalatamoo obbolota koo iddoo garaagaraa teessanii viidiyoo kana kan ilaalaa jirtanii akkuma isin asitti argaa jirtanii deeggarsa akkooyee keenya yookiin harmee keenyaaf kan godhame jaartii qaroon isaanii badaa hin agarree isaanii wajjin kun deeggarsa kana karaa Egeree yuutuubiidhaanii Egeree miidiyaadhaanii gargaarsa isaaniif godhamedha. Astii waan nyaataadha, astii waan akka shunkurtii, waan akka zayitii, saamunaatti waa miiccatanii waan tokko mana keessaa kan hin qabne akkuma mana keessatti amma ilaalaa turre hirroof qaawwaa baay'ee sababii qabanii fi kunuun immoo kan bukkee dhaabbatan immoo karaa Egeree miidiyaatiin bukkee dhaabbatamee jaartii kana kunoo kan gargaaraa jirudha. Akkasuma daawwattoota keenya kun deeggarsi godhame kuni waan yeroo baay'ee isaan ga'utu hin ta'in waan yeroo muraasa booddeetti dhumuu danda'udha. Iddoo garaagaraa teessanii immoo kan gargaaruu barbaadan kanarra kan bukkee dhaabbachuu dandeessanii fedha kan garaagaraa kan qabdanii akka itti argitan kan dhabdanii kunoo amma yeroo kana akka deeggarsa isin barbaachisu deeggarsa gochuu fi kan dandeessanii akka gootaniif kabajaan isin gaafanna. Maaliif namoonni yoo barbaadan kan mana ijaaruu fi dandeessanii mucaa xiqqoo kunoo asitti argitan kana mucaa wallaalaa umurii waggaa 8 kan ta'e as